hojii ergamoota boqonnaa 20 lakkoofsa 33 kaasee 35tti. Tokko keessan irraa warqee yookiis meetii yookiis uffata argachuu hin kajeelle. Anaaf warra duukaa jiraniif waan barbaachise argachuudhaaf harka kootiin hojjechaa akkan ture isin ofii keessaniitii iyyuu hin beektu. Akka kanatti dhamaanee hojjechuudhaan dadhaboota gargaaruu isa gooftaan Yesuus ofii isaatii fudhachuu irra kennuutu caala nama gammachisa jedhee yaadachuun nuuf hin ta'a. Anis immoo karaa kanaa hundumaan fakkeenya isiniif ta'eera jedhee jedha. Ameen. Harka bal'ifadhaa simadhaa laphee keessan banadhaatii ganama kana hafuurri si hojjetu, hafuurri si jijjiiru, hafuurri si geeddaru, hafuurri nama haaraa si taasisu. Ol bantii waaqarraa haa dhangala'u ganama kana. Haa dhangala'u ganama kana. Laphee qophaa'eedhaaf ergaan jira ganama kana. Haleluuyaa, haleluuyaa. Harka keessan bal'ifadhaa hin dubbatta waan ta'eedhaaf. Namatti gorsite eenyumaan iyyuu caala. Namatti barsiifte barsiisaa eenyurraa isa barateen caala. Nama tarkasaa qabdee gargaarte laga rakkinaa ceeyaa. Jedha harka bal'ifadhaati hafuura Waaqayyo simadhaa ganama kana. Sammuu baname irratti Waaqayyo irra dibata wayii dibala. Haleluuyaa. Mee ameen jedha afaanii baasaa. Ilaa harka bal'ifadhaame harka namoota baay'ee tarra Waaqayyo xalayyaa haaraa laata. Galmee gurguddaa wayii laata Waaqayyo. Galmee gurguddaa wayii laata irra Waaqayyo. Sammuu namoota baay'ee Waaqayyo dibata wayii diba guyyaa har'aa. Ija namoota baay'ee irraa sholoqqee kaasa Waaqayyo guyyaa har'aa. Mee ameen jedhe siin kana ganama kana. Galmeen kun maa inni beektaa seenaa wayii hojjetarraa qabdee ati. Seenaa wayii hojjetarraa qabdee. Iji keen banama waan namni argeen been argitarraa qabdanii golichaan. Warra amantaa iji kee haa banamu guyyaa har'aa kana. Iji kee haa banamu maqaa Yesuusiin. Ija kee baneera. Harka bal'ifadhu siin kadhadha. Bara dhaloonni baay'een karaa wallaale. Bara namni baay'een jireenya wallaale. Har'a qabee lakkuu jireenyaa si badhaaseera. Waaw! Lakkuu jireenyaa si badhaaseera. Balbala hojii si badhaaseera. Mul'ata addaa si badhaaseera. Harka bal'ifadhaa ameen jedhaa. Lakkuu baadhu dhiiga qaraaniyoorraan. Lakkuu eebbaa si badhaaseera. Lakkuu hojii si badhaaseera. Mul'ata haaraa si badhaaseera. Sammuu isaaniittan sammuu koo dabalanaan jedha furre Waaqayyo. Dandeettii kun itti dabalaaf naan jedha Waaqayyo. Ogummaa kan koonii dhadhaa fi waaqara naan jedha furre Waaqayyo. Har'ameen jetta ji'a kana waatti milkooftaati. Seenaa wayii galmeessa dhufta dhiiga olichaan. Sammuu amma qabdee kana abiddaan baneera. Harka Waaqayyoodhaan baneera. Garbummaan biyya lafaa hin danda'in. Aariin biyya lafaa hin danda'in. Sodaan biyya lafaa hin danda'in. Sammuun ana cabsii bayi dhiiga qaraaniyoorraan. Cabsii bayi dhiiga Yesuusin. Ergamoota hamminaan walakkaatii waraani. Irree kennu walakkaatti hojii hojjedhu nu barsiisi. Sabarannee kanan hojii takka inni nu gargaari. Maqaa Yesuusin ameen. Faadhaan horaa. Har'aa waan sadan torban lamaan darbe dubbadheef kan har'aa walitti qabeen dubbadha. Sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo darbe humna guddaan ilaalaa kan turre Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 11 bu'uureffanneetu waa'ee hojjetaa sadanii ilaalle. Hojjechiifataan tokko yookaan abbaan qabeenyaa wayii biyya fagoo dhaqee nama sadiitti meetiitti kennee dhaqe jennee meetii inni kenne keessaati horii callee kan inni ittiin kenne waa itti argachiifachuu qaban. Ha tokkotti 5,000 ha tokkotti 2,000 ha tokkotti 1,000 kennee hojjedhaa hojii hojjedhaa jedheetti kennee jenne. Garuu gooftaan isaanitti kennee ka'ee booddee biyya fagoo dhaqee deebi'ee gaafa dhufu hojjetoonni sun hojii isaanitti kenname toon hojjetiin kan hafan jiru warri hojjetanii immoo sawa eegamanii garas warri buufatan jiru siniin jedhe. Keessumaa nam sadiidha kan itti kenname nama sadii keessaa namni lama seera qabeessaan hojii guddaa hojjetanii hojii isaaniidhaaf baay'eetti galateeffatamanii waan xinnoorraa waan guddaatti akka isaan darbuudhaaf jiran isa qaban irratti kan biraan akka dabalamuu fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan namoota sadan irratti haasee abbaa 5,000 gaafa gooftaan isaa deebi'ee dhufu 5,000 buufsee argame. Abbaan 2,000 gooftaan isaatti kennee biyya fagoo dhaqee gaafa deebi'ee galu 2,000 buufsee argame. Nabbaa 1,000 garuu isaan keessaa yaada amaa jecha amaaf jecha dhibaayinaaf jecha dadhabaa waan qabuudhaa fi waa'ee gooftaa isaa akka malee hubateedha. Gooftaan koo kun gara jabeessadha nama cakkaanyiidha. Otoon facaasiin galfata toon bittinsii walitti qabata jedhee yaada amala gooftaan isaan qabne qaba tureef keessaa
namicha kana keessa maaltu jira yoo jettan guyyaa har'aa kana torban lamaan darbe baranneerra keessumaa torbee har'aa immoo dabalanneerra namichi kun akka inni gooftaa isaa hadheessu akka inni waa'ee gooftaa isaa gara jabina gooftaa isaa waan gooftaan isaa hin qabne haasa'e malee gooftaan isaa amala akkasii hin qabu namichi dhibaan abbaa 1,000tti kenname awwaalee kaa'ee sun akkas jedhe waa sadii jedhe gooftaa san ati jedhe gara jabeessadhaa jedheen utuun facaasiin galfattaa jedheeni oo an beettu waan ta'eedhaaf ati gara jabina waan qabduudhaafi si sodaadheen kaa'ee jedheen garuu kan sin dhibu gooftaan isaa amala akkasii hin qabu waan oo'uudhaaf iyyuu hojjedhaa jedhe horiitti kennee deeme namichumatu waan hojiin jaallanneedhaaf oduutti waan baay'atuudhaaf odeessuu waan bareef oduu odeesse oduu hojii godhate malee gooftaan isaa gooftaa oo'a qabeessaaf gara laafessa hojiitti nama amanu ture garuu gaafa laaltan namicha kana maaltu akkas godhe gaafa jettanii abbaanti qabeenyichaa akkasittiin jedhe ati jedheen hojjetaa dhibaa'aadhaafiini hojjetaa hamaananaa jedheen biyya lafaa kanarratti siniin jenne hojjetaa milkaa'aan akkamittiin milkaa'uu danda'a milkaa'insa hojjetaa maalidha kan jedhu jalqabne otoo milkaa'insa hojjetaa ilaaliin garuu hojjetoonni sadii biyya lafaa kanarra akka isaan jiran kaafneerra barataa barsiisaa tajaajilaa qotee bulaa daldalaa eenyuyyuu haa ta'u dhiira dubartii xinnaa guddaa meedhaqaa mana amantaa garagaraas taa'a kitaabolee biyya lafaas dubbisaa hojjetoota 4tu jira miti biyya lafaa kanarra hojjetoota 3 jira ni tokkoffaan akka yeroo darbe laalle hojjetaa dhibaa jira akka lamaan laalle jechuudha torbee har'aa ammoo waa tokko laalle turre ni lammaffaan hojjetaa hojii dhiise otoo hojii qabu hojii keessaa beeken hojjetaan dhibaa'aan maaltu dhibeesse kan jedhu qabxii gurguddaa 3 dubbadheera isa keessa deebuun barbaadu garuu hojjetaa hojii dhiise otoo hojii qabu otoo ogiin harka jiru otoo hojjechuu danda'u otoo fayyaa qabu otoo sammuu qabu otoo qaamni isaa nagaa ta'ee jiru namni tokko otoo hojiirra jiru maaliif hojii dhaba kan jedhu waa gurguddaa 3 kaafneerra ni tokkoffaa maalidha jenne warra jirtan abdii kutannaan jireenya isaa keessa gaafa galu siniin jenne ni kan biraan mul'ata ofiisaa dhabbu siniin jenne ni kan biraan immoo lola hojii keessa jiru maal gochuudha jenne wallaaluudhaa jenne na dhagaa yeroo tokko namoonni jireenya isaanii keessatti lola hojii keessa jiru yookaan achi qorumsa hojii keessa hin beekani jireenya isaanii keessatti nagaama ba'anii nagaama galuu nagaama gabaa dhaqanii galuu malee wal'aansoon hojii akka jiru hojii keessa lola akka jiru hin beekan biyya lafaa keetti immoo qorumsi karaa kamiiniyyuu jira nkaan dhiisaa hojii foon keessanii hojjetanii lolamu miti hojii afuuraa keessa lolli jira garuu lola booddee moo'ichi jira ameen jedha afaanii baasaa harka mirga ol kasaa jedha lola booddee jedha ayyaas moo'ichi jira jedha ayyaa namoonni hojii dhiisan eenyu faati maaliif hojii dhiisu kan jedhu qabxiin kun 3 qabxii ijoo ture inni tokkoffaan siniin jedhe sinitti taasa'eera jireenya isaanii keessatti mul'ata ofii isaanii dhabuutu namarraa laalanii jalqabu buna nagaduu yoo ta'e daldala yoo ta'e tajaajila yoo ta'e barumsa yoo ta'e nama laalanii fiildii galmaaniitu hansaanii waan hin ta'iniif kan namaa immoo bulee waan fokkisuudhaaf mammaaksa tokko jira mitiire wayyaan ergisaa bulee fokkisaa kan kee kan hin taane wayyaa bichaatoon ta'in biyya lafaarra gaafa jiraattu mul'ata kan kee kan hin ta'in eger bulee barfatee sirraa deemuu didaa karaa siin laatu darbaa siin laatu maaliif waaqayyo achiin siin barbaanne waan ta'eedhaaf kanaaf namoonni hojii jalqabanii maaliif hojii dhaabu kan jedhu reeshoon namoota baay'ee yeroo ammaa kana mana barumsaa qabdanii amma daldala qabdanii amma baadiyaa qotee bulaat dhuftanii waldaa kiristaanaa keessatti nama laalanii jalqaban malee mul'ata ofii isaanii miti na dhaga'i mul'ata fi kee qabaannaan anaasaayyu guyyaarraa mul'anni kan keendaa otoo lolamtu sitti mi'aa otoo waraanamtu obsisiin jedha otoo of harkaa dhabdee jirtu qabda siin jedha mul'anni kan kee taanaan lafa onaa yoo ta'e bokkaan hin rooba siin jedha hin jiru yoo ta'e hin jiraata siin jedha har'a si badhaasu mul'anni harka kee kan hin jirre si harkaa galu dhiiga qaraanoo irraan meerka ol kaasaa mul'anni kan koo jedha ayyaa yoo dukkanaa eeyyuu jedha karaanaa laata jedha yoo hadhaa eeyyuu jedha natti mi'aa jedha waaw nam tokko ameenaa jedhaatu mul'anni kan kee taanaan na dhaga'i namaaf abaaramaa wayii fakkaachuu dandeessa namaaf wallaala wayii fakkaachuu dandeessa namaaf namaa gadii fakkaachuu dandeessa mul'ata kan kee taanaan garuu yoo dhabdeeyyuu sooressa ofiin jettaati maaliif dhabinsarraa kana booddee mul'ata waan qabduudhaaf waan hin qabne qabaattaa ergaa nama baay'eeti isamma baay'ee baattee rakkattu irratti waa si badhaasa waaqa yeroo gabaabaatti
أسكبر كبيتا أمريكا سنة بس إسم باتيرا كتورتي واسبنا سانجر يسوع أنا بيجا نموت وجيك أبان تجاجل كيسا والربان نجد كيسا والربان دريبرم سارا والربان جايل كيسا والربان وامباي كيسا والربان مالي باني مالي إيسان وجيك أفجتني وانكون سدن جرينغ ساني رتوان كيداف رسني ديبيا توكو مولى تفي سانين كبان كوبي نمالي كوبي نموبيت يرو يرتو بودن دفهم وانتنا مالي كوبي أما دفتر تكورا كوبرو غوتان أولي بولي مالين تاو هندو بفهم لما فا أبدي كتنا سنين كده سدفاني مو مال والله دا لولا أجي كيسا والله دا لموني توكو منعاتا بنو بربادو كرو لولا منعاتا بربادن كستمري منعاتا ولا تجربة باي فدين كستمري نما كم توكو يوته نمني كم توكو عمل لسا غرغر توكو أشبو باي أتجر توكو مو أشبو كابوجر ولما هقلتي هجي كيسا قرم سك جروبيكا يرو توكو كم سوكي نجد سوكي كيسا مود أبا تشاول سيكابا ثاو يرون كابت يوغا باك أباتي dirqama keeti fakkeenya mana rifeensa warra jettan ganamaan magalgalan dhaabachuu mirga tan ta'e dirqama taa'ensi hojjedha akkuma kee wanbarii ho'ette seerra akkasiin jiru biyya Itoophiyaa keessa ameen jedha ara ameen jedha lola qab egaa maasin jedha kastamari maaltu dudda keessoo moksa dhaabadhu naa sirreessiisiin jedha waan baay'ee jira walumaa galatti dubbii baay'ee jecha baay'ee gocha baay'ee jira hojii keessa innan gafaa garuu akka abdiin kutannees akkati lolichan dadhamnes kan si godhu ha tokkoffaati mul'ata kee yoote dhugaa sitti maati qabattoo malee wayyaa kee qabattee dhaabatta caammaa malee agaara deemtee milkoofta har'aa qabeessi eebbiseera dhiiga garaanoo irraan garuu nan gafaa inna tamma qabattee jirtu kan kee taanaan gorsayyuun barbaaddu ati maaf dhagaan ta'in miilluma kee duwwaarra deemtaati nan ga'a jettee amantaa eenyu fakkate embeeku har'a waaqayyo isa haatiin laanneef isa abbaan hin laanneef mul'ata wayii si badhaaseera ba Yesuus tokko laf godhee ameen aayidhaas ani jedhaayyaa mul'ata baadheen jira jedha mul'anni koo immoo jedhaayyaa galmakaa jedha waaw nama tokko ergaan dhagaye akka habaaboo birraa daraaruuf jedhuutti dhimmi nama ta'e guyyaadha futtaafatee ba'a taqabal ba Yesuus futtaafatee ba'an jedhe Naba kan jedhu ameen aayidhaas mul'ata ofii qabaachuun hojii keessatti baay'ee sangafaati ergamaan Phaawulos kutaa guyyaa irratti deebina hojii ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsuma tokko irraa qabdanii gaafa laaltanii wanta naasoo jira garuu lakkoofsa 33 irratti wanta naasee isinitti taasisaa ergamaan Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 20 kana keessatti gaafa laaltanii lakkoofsa 33 kana irratti waa'ee hojii haasaa lakkoofsa 17 irratti garuu jaarsoli waldaa kiristaanaa warra Efesoon argateetu jaarsoli waldaa wajjin haasaa jaarsoli waldaa hidhaal takka jedha jaarsoli waldaa hidhaa jaarsoli waldaa wajjin haasaa jaarsoli waldaa kiristaanaa yeroo baay'ee mataa waldaa kiristaanaati Kiristoosii gaditti waan ta'eedhaaf warra bulchan waan ta'eedhaaf akka waldaa isaanii keessatti waa'ee hojii amanuu qabaniidhaaf waa'ee hojii taasisaa waldaan Efesoon jireenya ishee keessatti amala hojii akka isheen qabaattu yeroo Efesoon ture ergamaa Phaawulos maal hojjechaa akka ture maal gochaa akka ture isaa yaadachiiseetu akka jedha ani yeroon sin bira ture jedha aniif warrina wajjin turan yeroon sin bukkee ture jedha nama tokkorraa meetii yookaan warqee yookaan achimmoo uffannaa argachuun kajeelle jedha yeroon sin bukkee jiru yoo jiraate jedha ani jedha guyyaa hojii waaqayyoo hojjechaa halkan immoo dukkaana hodhaanani sin biratti waan jireenya keenyaa barbaachisu hojjechaan ture malee ani maalin tane jedha dhibaa'ummaatiin ta'an turre jedha kuticha gaafa laaltan duuba zira waan ta'eedhaaf hojii ergamootaa kun iddoo lamattidha yaada hojii jabeessee kanaasee tokko taama amma hojii ergamootaa 20 lakkoofsa 33 kan biraa immoo hojii ergamootaa 18 lakkoofsa tokko qabdanii amma sadiitti gaafa dubbiftanii hojii akkamii akka nagad ergama Phaawulos taasa ergamaan Phaawulos akka jedhaan waldaa Efesoon kana gaarsoliidhaan isin walakkaa yeroo turre jedha nun hojii hojjenne malee meetii warqee uffannaa argachuudhaaf hojii dhiifnee eenyumatti iyyuu ba'aan taane harka keenyaan dadhabne hojjenne unkaan ofii koo bichaayyuu miti jedha nama hojii warra jiraniyyuu hojjedheen gargaaraa ture jedhe jecha gooftaan keenya Yesuus jedhe immoo yaadattu miti jedhaani gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kennaa kennuut immoo fudhachuu caalaa akka nama gammachiisu jecha gooftaa keenya waan ta'eedhaaf nussa kana yoo ta'e immoo dadhaboota gargaaru keessa qooda qabaachaa akka turre siniyyuu yaadattu jedhaan ergamaa Phaawulos ba'aa namatti ta'uu caalaa warra kaaniif iyyuu ba'aa irraa kaasuudhaaf nama harka isaatiin dadhabee hojii hojjete
namoota baay'ee gargaaredha. Hojii ergamoota boqonnaa 18 keessatti hojiin ergamaa Phaawulos maal akka ta'e Phaawulos jabeessee haasa'a. Hojii ergamoota 18 gaafa dubbiftan ergamaa Phaawulos Ariqiliyaa fi Pirispiliyaa nama jedhamu tokko haadha manaaf abbaa manaa warra ta'an biyya Itaaliyaa warra dhufan tokko wajjiniin haasaa mandaraa Qorontositti ol ergee Ariqiliyaa fi Pirispiliyaan warra jedhaman kun haadha manaaf abbaa manaati. Isaan kun lamaan hojiin isaanii dukkaana hodhuudha. Ergamaa Phaawulosis hojiin isaa hojii dukkaana hodhuudha waan ta'eedhaaf yeroo biyya garaagaraa iddoo garaagaraa deemu halkan dukkaana hodha guyyaa immoo maal godha hojii mootummaa Waaqayyoo eeggata. Na dhagaa tajaajillis hojiidha dukkaana hodhuunis hojiidha. Garuu hojii dhiisee namatti ba'aa akka hin taaneedhaaf waan harka isaatiin dadhabee fiduun jireenya ofiisaas warra kaanis jiraachisaa ture. Na dhagaa yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti namoonni baay'een keessumaan dhaloota seenaa yeroo laaltani hojiin maal akka hojjetamu adda baasan hin beekan. Hojiin kompileesii yookaan achi walirraa fudhatanii hojjechuu xamana malee namni hojii mul'ata isaa godhatee yaada garaa isaa dhaggeeffatee Waaqayyoon kadhatee mul'ata haaraa gadi fidee hojjechuun jaallatu. Na dhagaa hojjetaan gosa sadii jiraan siniin jedhe ni tokko hojjetaa dhibaadha, ni lammaffaan hojjetaa hojii dhiiseedha, ni sadaffaan immoo guyyaa har'aa asitti dubbadhu hojjetaa cimaadha yookaan achi hojjetaa amanamaadha. Hojjetaan cimaa yookaan achi hojjetaa amanamaan hojjetaa hojii beekudha. Ergamaa Phaawulos hojjetaa hojii beeku, hojjetaa cimaa, hojjetaa jireenya isaadhaaf baay'ee amanamaa ture. Amanamummaa dhabuun maal jechuudha gaafa jettanii otoo harka qabduu harka kee dhiiftee harka namaa eeggachuu, otoo humna qabduu humna keetiin fiigdee buutee baatee jiraachuu dhiiftee humna nama biraa eeggachuun na dhagaa maalidha gaafa jettan amanamuu dhabuudhaan kun jireenya kee irratti namummaa kee irratti negatiiva biraa keessa galtee namaa gattaatee lakkaamu. Na dhagaa yeroo baay'ee bara kana namoota baay'ee kan goyyomse puulii taphachuu, qumaara taphachuu, kaartaa taphachuu fi TikTok haasa'uut hojiitti fakkaatee namoota baay'ee waa'ee hojii sirraa dhaga'uus hin barbaadanii hojii hojjechuus hin barbaadan. Na dhagaa ayin biyya Itoophiyaa keessatti otoo naangoo qabaadhe sagal qaba biyya kana keessa waan xaragee balleessu maal gaafa naan gattan puuliidha. Ameen jedhaa. Sinaa dhukkubu. Ameen jedhaa. Hin qabattu jettan hin qabadhu noe. Qabadheera isa caalu garuu. Maaliif gaafa jettan sirriidha yeroo taphaa qabaachuun gaariidha. Yeroo baay'ee gaafa laaltan warri adii waan isaaniif faayidaa fidu siif immoo hojii godhanii kennu. Baay'ee namoota biratti immoo hojii kenna toonteen hojii dhabaa godha. Dhugaa moo soba? Mee lafa tokko si taasisaa. Kaartaan warshaa kaartaaf kaartaan baagatadha. Garuu siif kaartaa guyyaa guutuu haasaa ooluun kee wanta si dabalu hin jiru. Yoo baay'ate hin nyaatamta hin nyaachifta yeroo kee gubda. Waa meeqa dhabda? Kan biraa gaafa laaltan mee puulis ilaala puulii guyyaa guutuu haasaa oolu keessa dargaggoota 50 30 20 bakka tokko taa'aa oolan keessaati namni nyaatee galu qumaara haasaa nam tokko kan lama nyaata nyaachuun isaa gaarii ta'uu danda'a gaarii ta'uu dhiisuu danda'a garuu waan saditti haasaa iddoo puuliitti iddoo kaartaatti waan itti gubbisu haasaa tokko iddoo kaartaatti sammuu kee gubda lama yeroo kee gubda sadii hiriyyaa kee wajjin wal dhabda afur qabeenya kee dhabda shanaffaa immoo Macem amante samanu battes manni puulitti fufu manni qumaaraatti fufu guyyaa tokko cufama gaafichammoo galatti deebitu wallaalta. Kanaaf ergamaa Phaawulos maayidha yeroo si walakkaa turre hojii hojjechaa turre malee eenyumatti iyyuu ba'aan taane jedha. Namoonni baay'ee yeroo har'aa kana hojii isaanii fakkeeffatanii jiru waan hojii hin taane. Nama si bukkee jiru qabaati hojii akkamii hojjechaa jirtaa jedhaane. Hojiin kee jedhaane sammuu keef namummaa keef yeroo keef bu'aa laachaa jira moo waan baay'ee gubdee jiraachaa jirtaa jedhaane. Nam tokko harkaa fudhate ameenaa jedhaatu. Ergamaan Phaawulos namni hojii hojjechuu akka inni qabu haase keessumaa Tasalonqee keetti gaafa laalte isa duraa Tasalonqee keetti gaafa laaltani namni hojii hojjechuu akka inni qabu jabeesse haasaa. Lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3 keetti immoo gaafa laaltani lakkoofsa 10 irratti namni harka isaatiin hojiin hojjenne buddeen akka nyaanne sin abboomeera jedhaan. Namni hojiin hojjenne hojii akkamii hojiin barichaa qonna ta'uu danda'a karraa kana nagara ta'uu danda'a dukkaana hodhuu ta'uu danda'a waan garaagaraa hojii isa kam isa uumamaa dhabeettu gab jedhee jedha maayii isaa haa ba'atu jedha. Gab jedhee otoo hojii namaa keessa lixiin otoo haasaan haasa'iin gab jedhee maala godhatu jedha hojii isaa haa hojjetatu.
namni hojjenne immoo biddeen hin nyaatiniidha. Na dhagaa bara Phaawulos bichaa toon taane har'umayyuu namni hojiin hojjenne buddeen nyaachuu hin qabnu. Ameen jedhaa waldaan. Nyaachuu qabu. Dhugaa Waaqayyooti. Gooftaan hawwachuuyyuu qaba. Ameen jedhaa afaan baasaa. Hojjechuu qabdaati. Hojiin immoo na dhagaa kan abbaa ta'e hojjetta miti. Mul'ata ofii kee hojjetta. Sagantaa ofii kee hojjetta. Hin kadhatta Waaqayyo harkaa fudhatta. Hin barattan dorgomta. Har'a sin eebbisa maqaa Yesuusiin. Mul'ata haaraa Waaqayyo biraa siif haa laata. Mee harka ol kaasaa nan hojjedha jedhaa. Waaqayyo jedhaa. Hojjetaa guddaadha jedhaa. Na dhagaa. Hin hojjennu taanaan maatiin keenya otoo amma fee qabaataniiyyuu qabeenya maatii kana bulchuu hin dandeenyu. Sagalee Waaqayyo maal danda'am. Fakkeenya 17 gara 10. Fakkeenya 17 lakkoofsa 1 maal dhabeettu. Hojjetaa ogeessi jedhaa. Ilma doofaa bulchaidha. Obboloota gidduuti immoo dhaala hirmaataidha. Hojjetaadha. Ila obboloota walakkaati maal hirmaata? Dhaala hirmaata. Ilma doofaa maal godha jedhaa? Hin bulchaidha. Hojjetaadha. Gabareedha. Waan ta'e galaa ormaati mana namaatti galeera. Mucaan manaa garuu maalidha? Doofaa waan ta'eedhaaf. Inni bakkeetti dhufe sin immoo nama ogeessa waan ta'eedhaaf mucaan manaa maal godha jechuudha? Hin bulchaan. Dhaala immoo maal godha? Hin hirmaata. Maal waan qabuudhaaf? Ogummaa waan qabuudhaaf. Dargaggoota baay'ee gaafa laaltan namoota baay'ee gaafa laaltan dhugaa Waaqayyooti. Raacitii maatiidhaan jiraachaa jiru malee ofii isaanii otoo waan buusiin otoo waan eeggatiin waggaa 30 waggaa 25 waggaa 40 seenaa jiru baay'een isaanii dhaloonni har'aa kun. Raacitii maatii jira. Maatiin qoteetti ergaa haati kan siraa gateetti ergiti waa gooteetti ergiti malee ofii isaanii humna qabanii dargaggummaa qabaniin hojjechuu hin danda'an. Na dhagaa yeroo baay'ee gaafa laaltan amma dargaggoonni baay'ee shamarroonni baay'een maatiin abbaa isaanii maatiin isaanii bal'aadha. Horii baay'ee jira. Hojii baay'ee jira. Garuu ofii isaanii horii waan hin jaallanneef hojii waan hin gallanneef orma hojjetee nyaata. Sakana immoo maayidha Solomoon ilma deegaa biratti yookaan achi ilma ogeessan ta'in doofaa biratti hojjetaan ogeessi maal godha jedha? Mana bulchaa obbolaa walakkaatii immoo dhaala hirmaataa'edha. Maal gochuu hin danda'u waan ta'eedhaaf hojjechuu hin danda'u kaa. Hin hojjennu taanaan dhagaa inni qabnuyyuu kan nama biraa ta'a. Egarii keessaniif jireenya keessaniif hojiin baay'ee murteessaadha. Hojii hafuuraa iyyuu haa ta'u hojii foonii jireenya keef kan barbaachisu har'a keef haa ta'u borii keef hojiin sagalee Waaqayyootti nu abbooma. Waaqayyo ofii isaatii Waaqa hojjetaadha waan ta'eedhaaf. Hafuura hojiin sin eebbiseera maqaa Yesuusiin. Ameen jedhaa afaan baasaa. Yoo laaltan sagalee Waaqayyoo keessattis warra hojii hojjetan guyyaa tokko Luqaas boqonnaa meeqa qadhibisaa Luqaas boqonnaa 16 yoo laaltanii Luqaas boqonnaa 16 keessatti guyyaa tokko Yesuus waa tokko dubbate fakkeenyaan wanta dubbate keessaati maal ni beektu Maatiyos 20 kaasa dubbisa Maatiyos 20 tokkoma 16 gaafa dubbiftanii waa'ee nama hojii maasii tokko qabu haasaa namicha tokkotu jedha maasii qabaadha maasii isaa keessa immoo wayinii dhaabsifataadha. Namichi kun gadi ba'ee jedha hojjetaa baay'ee waame jedha. Hojjetaa isa gaafa waamu barii lafaa tokko qacaratee jedha. Qacaratee ka'ee booddee gatii walii gale birrii tokkoon jedha. Amma immoo saayitii sadii booddee tokko dhaqee waame jedha. Akka saayitii jaattis, akka saayitii sagaliittis, akka saayitii tokkottis dhaqee maal waame jedha. Hojjettoota waame jedha. Fidee dhufee maasima tokkotti naqeeni jedha. Hojjetanii ka'anii booddee yeroon galma isaanii yeroo ga'u hojjetaa hundumaa fi horii wal fakkaataa hireef. Sabarii lafaafis saayitii sadiifis ajaa'ibis 12fis horii wal fakkaataa kenneef. Warri ganama dhufan akkas jedhan nutoo barii lafaa dhufne maaliifi nu warra ammaa kanaaf unu warra ammaaf warra galgalaa fi ni warra ganamaa attamitti wal qixxeessitee maaliifi jedhe fakkeenya kana gooftaa kan Yesuus taase. Namichi inni abbaa maatii sun akkas jedhe maal si dhibeanii akkam barbaadeet gatii walii galee sii kenneera waan ta'eedhaafi sakanaafis yoo kenne maal si dhibeeleen dhageessaniittu elaa ganama kan dhufe hojiidhaaf dhufe walii galtee godhee immoo dhufe oolmaa meeqaan oola kenna birri tokko walii galanii dhufan garuu galgala maal kaasa beektu dubbii kaasa hojjechuu caalaa dhama'uu caalaa isa argatetti gammaduu caalaa asaasa tokko immoo waarii garagatamoo dhufe hojii hojjete abbaa qabeenyaa bira maal argate gatii isaa argatee gammadee gale. Na dhagaa jireenya jiraannu keessatti waggaa dheeraa hojjechuu keenya miti bara dheeraa hojjechuu keenya miti eebba Waaqayyo biraa kan argannu akka hojjetaa kanaa akkamitti akka hojjenne karaa kamiin akka hojjenne tooftaa kamiin akka hojjenne jireenya keenya baay'ee murteessaadha. Warri ganamaa akkas jedha warri barii lafan bariidhaa qabne hojjechaa turre
maaliif gatiin keenya xinnaate kan warra kaanii wajjini maaliif wal madaalee jedhan. Gooftaan mana hojii sanaati akkaataa hojii isaanii ilaalaa oole waan ta'eedhaaf waanan dubbadhe qaba waanan jedhe qabaadha. Yeroo baay'ee amma namoota har'uma ka'anii har'uma milkaan waggaa tokkotti waggaa lama torra ka'an irratti haasaa baay'ee taasifama barakan. Namoota tokko hundaa waa qaba bobaa jalaa waa qaba harkarraa maatiinsaa waa qabu ayidu na dhagaa hundi waan qabu na dhagayi inni kaan waan biraan hojjeta yoo ta'e ati immoo hafuura waaqayyoon hojjechuu qabda. Na dhagaa eessatti waa ta'u eessatti nama hojii hojjetu waaqayyo eebbisuudhaaf duubatti hin deebi'u. Amanaa waan taateef amanaa ta'uu waan dhiisteef waan gooftaa beektuuf waan dhiiste miti. Ilma namaa ta'ee kam biyya lafaarratti kan dhalate kamiyyuu hojjennaan eebbisuun ga'ee waaqayyooti. Garuu addumatti eebba qabna amantoonni. Sagalee waaqayyoo maayidha gaafa dhiba Xiimotewos keessatti waaqayyo jedha fayyisaa nama hundumaateedha. Addumatti garuu kan amantootaati jedha. Fakkeenyi immoo maayidha eebbiidha mataa nama qajeelaarra jiraayidha. Ila kan warra kaanirra adda kan si godhu maa inni beektaa ati lafa dhaabatutti eebba baattee deemta. Ameen jedha. Inni kaan bara laalee hojjeta. Inni kaan iddoo laalee hojjeta. Inni kaan maatii laalee hojjeta. Kan keef kan warra gooftaan qabne gidduu garaagarummaan jiru lafatti dhaabattu eebbi dhaabata. As qabisi eebbiseera lafa kee eebbi dhaabatarraa qabee dhiigalechaan. Malee namni gooftaan qabne hojjete hin milkaa'u kan jedhu sagalee waaqayyoo keessatti hin jiru. Yeroo baay'ee maal jenna kadhannaa kenna keessa dubbii jara kana Maatiyos boqonnaa 20 waa isinii qasa jira. Ganama dhufne warri kaan galgala dhufanii attamitti milkaa'anii akkamittiin qixxee keenya qabaatanii caaluu qabnaadha. Caalmaan immoo hojii malee hin jiru jedhe gooftaan isaanii immoo. Dhaga'uu barbaaddu? Caaluu barbaaddu warra biyya lafaa. Jalloota caaluu barbaaddu warra xibaaraa warra kudhaa managatan caaluu barbaaddu caalchisaa hojjedhaa caalmaa isin laata waaqayyo. Malee waaqayyo karaa dalgaa caalmaa namaan laatu waaqayyo. Eebba dalgaan naman eebbisu waaqayyo. Garuu hafuura addaa wayii qabna nuti biyya namaan taanetti waaw lafa namaan taanetti magaalaa namaan taanetti maqaa Yesuus amannee hojjenna nuuta ameen gedhaayyaat. As qabisin eebbisa dhiigolichaan lafti namaan taane siifaa ta'u irraa qabee dhiigolichaan siifaa ta'u maqaa Yesuusin. Merkol kaasa afurri waaqayyoo jedhaayyaa na wajjiniin jira gedhaa lafa warra kaaniif hin taanetti gedhaa anaaf naa ta'a gedhaa. Mee warra dhageessan ameen jedhaa. Na wajjin jirtuuyi. Mee warra na wajjin jirtan. Na dhagaaga. Gooftaa kan hin qabne biyya lafaarratti hojjete akka inni milkaa'u dirqama hojjetanni kan eebbisu eenyudha? Waaqayyoodha. Sagalee waaqayyoo keessaa seera uumaa 26 gaafa dubbiftanii lakkoofsa 12 Hisqiyaas jedhamitiire barichuma keessaa lafa qotee midhaan hin facaase jedhamitiire dachaa dhibbaan immoo waaqayyo isa eebbiseedha. Ila barichuma keessa lafa qotee midhaan hin facaase hojiidha lafa qotuun midhaan facaase waaqayyoo maal godhe hin eebbiseen. Eebba kamiin eebba abbaa isaa Abrahaam duukaa ture. Waaqayyo maal godhe si wajjin isin ta'a waan ta'eedhaaf ani hafuura abbaa kee Abrahaamiin si wajjin ta'eera. Akkuma abbaan kee Abrahaam biyya namni keessatti nama ta'uu dandeenye keetti nama ta'e atis nama ta'e jedhee waaqayyo dachaa Geeraar keessatti eebbise. Ati hojjedhu malee waaqayyo si eebbisa. Ka'i malee si wajjin ka'a waaqayyo. Ergaa si qaba guyyaa har'aas qaba harka bitaan mirgaa dhiiga qaraanii orraan. Lafa namni waa arguun dandeenyetti waan jabaa si badhaaseeraan. Waan jabaa si badhaaseera maqaa Yesuusin. Inni guddaan garuu hojjechuudha. Hisqiyaas ani mucaa eebbaati sanyii eebbaati. Abbaan koo Abrahaam burqaa bool'aa baay'ee naa qoteera. Gaala baay'ee horsiiseera. Horii baay'ee naa horeera jedheen teenye maa inni ree kan Abrahaam ga'eesaati kan koo ga'eesaati. Indaan eebba isaa gaafa laaltanii gaafa dhaqee burqituu abbaa isaa Abrahaam gaafa deeffate sixinaa isee qirratti baay'ee lolame. Kan saarratti garuu hin lolamne kan saa hin qoffaree burqaa haaraa baase. Waan abbaan isaa Abrahaam takkaa waameen beenne Rihooboot jedhee maqaa haaraa jalqabe. Si eebbisu waan sanyiin kee argee hin beenne waan qomoon kee argee hin beenne argadhuu jiraadhu dhiiga qaraanii orraan. Eebba qabdaati kan maatii kee malee. Ameen jettu dhaala maatii kee malee eebba qabdaati. Mee harka ol kaasa ani eebba qaba jedhaa. Namoota tokko jiru maatiin korra qalleessaa
homaan qabanii dugda koo duuba homtuun jiru annaman qabu obboleessan gafaan qabu kan jedhan baay'een jiru kullu lakkaa kan olan waaqayyo nama akkasii wajjin hojiin qabu ameen jedha jiraates dhibees ati qobaa kee waaqayyo harkaa eebba qabda kanatti walii galtaa meena dhagaa ish otoo abbaa faati kee biyya lafaa kanarratti dureessa akkamii ta'aniyyuu ati teessee nyaachuu barbaadda jechuudha namoonni akkasidha jechuudha ani duuba koo waan qabu namoonni akkasii maan beektu otoo qabaatanii maalin ta'uudha hin dadhabuun ture taa'ee nyaadhaadha afuura taa'ee nyaatu immoo sirraa dheera eegalechaan akka hojjettu barbaada waaqayyo yeroo hojjettu waaqayyo haadha ormaa haadha kee godha yeroo hojjettu waaqayyo abbaa ormaa abbaa kee godha namoota baay'ee beeknas keessaa nama baay'een beeka arga waldaa kanatti dhufeen maatiin isaanii qomoon isaanii as kan hin jirre waaqayyo garuu lafumaa fuudhee abbaa baay'ee kenneefi haadha baay'ee kenneefi ilmaan baay'ee kenneef hoodharraa qabeessi badhaasee isin gidii galechaan yeroo akkamii yeroo hojii hojjettu yeroo ati hojiitti galtu waaqayyo nama baay'ee sii laata na dhagaa hojiin bu'aa abaarsa miti bu'aa eebbaati yoo hojjetta malee immoo eebbifamtan Hisqiyaas burqaa ofiisaa qoteetiin maqaa haaraa waamsise maal jedhe Rihoobot eebba eenyuti inni kun eebba kan Yisihaaqidha mataa keetti eebba qabdati waaqayyo harkaa egaa kanaaf hojjetaa cimaan waan guddaa baafata ilmi doofaan garuu mana abbaa isaa bulchuu hin danda'u jedhe Solomoon waan ta'eedhaaf otoo waaqayyo waan guddaa isinii kenneeyyuu warra hojii hin dandeenye lafa onaa ammaa keetti duwwaa ammaa keetti warri sochoone otoo hojjetaa baay'ee sii kennee otoo kaampaanii guddaa sii kennee otoo investimentii guddaa goofta sirra dhaabee hojjechuu hin dandeessu waaqayyo mee amala isaa keessaa waan xinnaa irratti qoree nama laala waan akkamiirratti hin jedhe hundumtuu dubbadha waan akkamiirratti maal jedhe beektu gooftaan Yesuus Kiristoos fakkeenyichi gaafa haasa'e warra wangeela Maatewos sana keessatti warra horiitti kenne gaafa deebi ati jedhe lamaan isaanii 7,500 7,200 waan xinnoo irratti waan amanamteedhaaf waan guddaatti dabartaa jedheen waan guddaarra sin dhaabaa jedheen amma baay'een keessan waan qabdan sana seeraan waan hin hojjenneedhaaf waan biraatti ce'uu dadhabdan otoo dhimmitanii hojjettanii otoo dhimmitanii fiigdanii kan biraa sii laatamu waaqayyo har'aa qabee hafuura kee hiikeera as qabee harka bitaa mirgaa jireenya kee hiikeera maqaa Yesuusiin qabaa nama sin bukkeen kan biraatti ce'uu barbaaddaa jedhaane hojjedhuu jedhaane dhimmii fiigii jedhaane nama hojjetu barbaada waaqayyo ameen jedha seexanni hojjetaa guddaa akka ta'e beektu garuu kan akka seexanaa hojii danda'u hin jiru seexan isinitti immoo eenyutti hojjeta beektaa sumarratti immoo hojjeta asiin karaa kee cufa asiin kadhachiifattee diigda amma immoo asiin naannaa asiin immoo raajiin tanaa kadhachiifatte amma immoo asiin naannaa asiin immoo akka ta'etti kadhachiifatte amma immoo asiin dhufa ne dhaga'i harkanis guyyaa sin ta'u seexanni iyyuu badiidhaaf erga mana hojjetee ati immoo jireenya kee mana kee mataa kee amma fiiguu qabdaree har'aa qabee hafuura hojiidhaan si eebbisee dhadhii galichaan mee warra xibaartuu nan dhaga'e malee hin agarreen warra xibaartuu garuu guyyaa tokko nama tokko qullaa argee beekan ijoollee ta'e amma laalta yeroo baay'ee namoonni xibaaranii jedhan yeroo baay'ee anis guyyaa tokko argeera namoonni xibaaranii qullaa isheef akka dhalatteetti halkanii dabar ati rafta guyyaa hojiima isaanii oolu isa hundi hojjechaa oole adaraakee dachaanaa baay'isii eebba namichaa kan koo godhi jedhanii mana namaa gala gangalatu qullaafaa fiigu agartee dabalachuu fidhama eebbuma lafarraa na dhaga'i ati immoo halkan miti kanatti fiigdu guyyaa makee keessatti fiigi waaqayyo si eebbisa ameen gada afaani baasaa maalidha beektu aaxinnaatu malee san aarsaa kaffalee waa argadhaadha waaqumti inni hamaan iyyuu namaa kennuudhaafi maal ta'e jedha jechuudha halkan gangaladhu halkan dhagaa baadhu halkan biyyoo qofforii bakka awwaala dhaqiiti biyyoo awwaala qonxoriiti maal godhi mana namaatti facaaseedha laalaan numtamaanu waaqayyo inni gaariin garuu gaarii hojjedhu gaarummaa sin quubsaa jedhe guyyaarraa kana hojii gaariidhaan si eebbiseedha maqaa Yesuusiin kanaaf namni jireenya isaa keessatti hojiin qabaanne cimseen hojjenne milkaa'uu hin danda'u namni cimsee hojjetu garuu maal ta'a badhaadhaa ta'a sooressa ta'a sagalee waaqayyo jira waan ta'eedhaaf dhaqaa dubbisa fakkeenya 10:4 gaafa dubbiftan namni cimsee hojjetuun sooramaayidha namni dhibaan garuu hin hiyyoomaayidha cimsitee hojjennaan hin sooramtaati dhibaa taanaan garuu hiyyeessa taata jooraa taata dadhabaa taata harka namaatti kufta har'a si eebbiseera maqaa Yesuusiin kanaaf egaa
hojjetaa cimaan yookaan hojjetaa amanamaan akkamitti nama hojjetudha nama akkamiiti tokko jedhaati hojjetaa cimaan nama mul'ata ofiisaatiin hojjetudha mul'ata ofiisaan kan saa kan ta'e lapheesaatti waan deddeebi'u sammuusaatti waan haasa'u waan deddeebi'e halkanis guyyaas kana godhi ittiin jedhu sana hojjeta jechuudha hojjetaan akkasii hojjetaa cimaa hojjetaa amanamaa sagalee waaqayyoo keessaa gaafa laaltan seera uumamaa 41 lakkoofsa 37 dhaqaa dubbisaa waan argatu achi keessatti amma 57tti Yoosefin gaafa laaltan umurii waggaa 17tti waaqayyo umurii waggaa 17 abjuu wayya afaan kaayeen abjuun afaan kaayee seera uumamaa 37 keettidha abjuu bor mootii akka inni ta'u biyya akka inni bulchu waaqayyo yaada isaa keessa fide waa lama abjoote waan lafarraan bisii 12 arga bisii 12 keessa bisiin kan saan dhaabatti bisiin 11 garuu kan saatti guguufti waan waaqarraan immoo urjii ji'a biiftuutu kan saatti naannaa waa lama argee hiikasaa wallaalee abbaa faati immoo hiikaniif hiikti isaa abbaan isaa gaafee akka jedhe amma jedhe ati mootii taataaree anaafaati keef siif guguumnaa jedhe mucaa waan beekuun qabu umurii ola deemaa reefiit waaqayyo garuu akeeka borii sagantaa borii agarsiise saaqee fi siifaa saaqu waaqayyo kanama kana bor akkas taata jedhe waaqayyo gaafa waaqayyo saaquu fi hulaa kana gaafatti ibsu waaqayyo fudhatee cal jedhen waaqayyo garuu akeeka inni ittiin raawwatu yaadi isaa qobaa waan ta'eedhaaf rakkina baay'ee maatii gidduu itti kaasee obbolaan jibbamuu kaasee ari'atamuu kaasee akka inni gurguramu godhe gurgurame dhaqee immoo biyya Gibxitti gadi bu'e biyya Gibxii keessatti immoo mana Phooxifaaraa agajjuu mootii waraanaa biyya Gibxii keessatti akka inni haadha manaa Phooxifaaraan rakkatu godhe waaqayyo garuu akeekaaf deemsisaa jira mul'ata waaqayyo afaan ka'ee garuu mootii taataadha nama guddaa taataadha na dhagaa yeroo tokko waaqayyo waan si yaadaan qabne waan sin takka maatirraan shaakalle waan sin takka naannootiin agarre waan haaraa wayii kireet godhee sammuu keessan keessa kaa yeroo akkasii na dhagaa nama laaltanii gajjabaattanii qabdan na dhagaa jirtu fira laaltanii gajjabaattanii qabdan yeroo akkasii keessa wanti nama gargaaru yoo jiraate michuu waaqayyoo ta'uudha waaqayyo Yoosefin wanta akka maatiin isaa ta'anii hin beekne abjuu mootii ta'uu keessa kaa'e mul'ata haaraa wayiiti eenyumtu mootii ta'een beeku sanyii isaa keessa dhaga'ee argeen beeku mucaaf garuu waan haaraa ta'e indaam abjuun abjoote wanta inni fudhate diina baay'eetti baay'ise hinaqee biyya Gibxii gale akkittis baay'ee dararame waaqayyo garuu abbaa mul'ataaf guyyaa qaba ameen jedha nama mul'ataadhaaf waaqayyo guyyaa qaba dhuguma ati abjuu gaarii qabaannaan mul'ata gaarii qabaannaan baddeen baddu guyyaa keessaa guyyaa sii kaayera bara keessaa bara kaayera waaqayyo bara eegee guyyaa eegee yeroonsaa yeroo ga'u Yoosefin yaadachuu barbaadeetu mootii biyyichaa keessa waaqayyo maal kaayee abjuu hiikan qabne keessa kaayee waaqayyo abjuu kana baay'ee rakkate yeroo sana immoo Yoosef mana hidhaa jira haati manaa Phooxifaaraa hiisisteetu mana hidhaa garaa lafaa jala jira sana booddee namni hundumtuun barbaadamen iyyaafatamen namni abjuu hiiku oduu keessa eenyu bukkee ga'e Yoosef bukkee ga'e Yoosef abjuu hiikuu akka danda'u mootii bira ga'e hin waamsan hin haqe Yoosef gaafa dhaqu abjuu mootii wanta abjoote waan lamaansaa toora galchee hiikeef erganni hiikee ka'ee booddee dhufeetu muummicha ministeera biyyichaa isa ta'uudhaaf waggaa 13 dura sanni abjoote waggaa 17 argee yeroo waggaa 30 ammoo abjuu mootii hiikeetu mooticha akkas jedhe erga afurri waaqayyoo akkasittiin si wajjin jiraate ergati nama akkasii akka taate erga barree egaa biyya kana keessatti si ol eenyumtiyyuu biyya kana bulchuun danda'u ani aangoo koo malee waa biraa sirraan fudhadhu bulchi biyya kana gedhetti laateedha ergaan si qaba guyyaarraa baattee kurkuraa kan jirtu lafa sii laata waaqa yeroo gabaabaatti lafa sii laataan jedhameen gadaayyaas bulchi jedhen hooggan jedhen Yoosef maaliin kanarra ga'e gaafa gettan waaqayyotu akka inni bor biyya bulchu lapheesaa keessa kaa'eera isaaf immoo inni amanamaa ture abjuu abjooteedhaaf amanamaa ture na dhaga'i wal'aansoon hinkaa waan jabaa yeroo harka kee keessa galu lolli hinkaa yeroo mul'ata addaa fudhattee kaatu suruma sameena wajjin taa'ame hundi keessan gara koolala amma hundi keenyi bifa garagaraati Itoophiyaawidha utuu faranjii wayii tokko dhufeen walakkaa taa'ee hundi keenyi ilaallamoon laal maaliif nu keessaati maal waan ta'eef dubbadha maal waan ta'eef adda waan ta'eef yeroo waaqayyo mul'ata addaa sii laatu
sagantaa addaa sii laatu hojii addaa sii laatu innaanis guddaanis gara kee ilaala. Iji gara kee ilaalummoo hundi gaariin seeyin inni kaan ija budaa si ilaala inni kaan ija hamaan si ilaala garuu ergaa sii qaba ilaalu malee bira geessa dhiiga garaanii warraan bira geessa dhiiga Yesuusin hunda sii gammada miti yerooti waan haaraa jalqabdu inni kaan jecha sii jedhamu ol kaaniin inni kaan aadaa waa meeqa siin jecha ila ergaa nama baay'eeti otuma qunquffatanii bira geessa siin jedha Waaqayyo guyyaarraa otuma gumgumanii mo'ataa jedhe Waaqayyo Yoosef gaafa hiika mootii hiike aangoo argatu akkas jedhe egaa jedhe yaa mootii jedhe hiiki abjuu kee jedhen mootichi immoo waa lama abjooteedha saawwaa fufurdoo torbatu eessa keessaa ba'a laga bayyaa keessaa ba'a duuba isaarra immoo saawwa qaqalloo huuqa torba ba'eetu qallaa furdaa liqimsa maa inni qallaan furdaa liqimsu kun jedhe mataa naannessa ta'eera waan ta'eedhaaf akkas jedhe barri quufaa torba fuuldura keenya jiru sanattaan seemmoo bara beellaa dhufa waan ta'eedhaaf midhaan binnee kaa'uu qabna hiikti abjuu kana jedhe boriif dhalootaaf egerii biyya kanaaf gaarii kan ta'u waggaa torba booddee rakkinni waan jiruudhaaf kana gochuu qabna egaa akkas jedheen abbaa mul'ataa hoosiidha Waaqayyo to karaa kee hiike ire hojiin kun karaa makee raawwatamu sin eebbisa maqaa Yesuusin abjuun biyya kanaa karaa kee raawwatamu asqabi abjuu waldaa kiristaanaa abjuun biyya Itoophiyaa na harkaa fudhataa karaa kee raawwatamu dhiiga lichaan mandarri beela'ee karaa kee beelaa ba'u dhiiga Yesuusin cimee hojjete Yoosef mootichi gaafatti kennu gedha biyya garagaraadha midhaan gosa garagaraa bitee gedha naqee kaa'ee jedha Yoosef barri quufaa sun hin dhufe bara quufa booddee barri beelaan dhufe gaafa sana gamaa gamasii indaam obbolaansaa warri Yoosefin gurguranii bara beelicha keessa dhufanii eenyuun argan Yoosefin arguu danda'an dhagaa bara sin bara arramsamtan dabarsan bara lolaa bara sin dabarsan bara mul'ata ofii keessanii baatanii dhaabattanidha mul'ata ofii kee qabaannaan ati hojjetaa cimaadha mee waan sinitti haasaa mala mul'ata waalam mul'ata qabaannaan waama xinnoo iyyuu haa ta'u mul'anni immoo akka humna keessatti kenna gooftaan xinnoo iyyuu haa ta'u mul'anni sirriin mul'ata kee taanaan dhuguma sitti haasaa otoo abbaan barbaade dhiisisiin jedhee otoo waan kam godhanii dhiisuu hin dandeessu kan kee taanaan harka kee mirgaa otoo ilaaltuu mashee ofirraan kuttu mitire akkuma kanaate mul'anne dhiisotoo siin jedhanii hin maraattee fayyaan qabduu nagaa miti siin jedhu ati garuu nagaadha ameen gettaa qabattee milkoofta dhiiga qaraanii warraan yeroo tokko abjuun keenyi nuun malee nama biraaf hin galu Yoosef wanta inni arge haadhaaf hin galle abbaaf hin galle qomoof hin galle garuu turee bulee amansiiseera ergaan sii qaba as qabeer kabitaan mirgaa gatii kaffalaa kan jirtu bo'aa kan jirtu namni kan siin barre mul'ata baattee iyyaa kan jiru hin amansiista immoota siin jedhe waaqni waaqotaa hin amansiisa immoota jedhe Waaqayyoos mee amansiisee immoo jedhaayyaa guyyaa tokkon amansiisna ela kuneeti kanaafan rakkadhe kanaafan aarsaa kaffale kanaafan amma kana ta'e namni jedhu si'aa ta'u dhiigalichaan si'aa ta'u maqaa Yesuusin amara tokko mul'anni keessan baay'een keessan amma lafa keessa malee teessu lafa keessa malee afuurri Waaqayyo iddoo akkasii taa'ii isiniin jedha magaala akkasii lafa akkasii hojii akka isiniin jedha isin immoo wanta akkasii biyya kanaaf haaraadhaa jettu warra akkasii gaa bara baraan beelaaftu jeeqamaaftu kun amala akeeka Waaqayyo garuu dhagaa otoo sanyiin qabaatiin otoo qomoon qabaatiin akkasumatti lafa duwwaa abjuu sii laatee Waaqayyo mul'ata sii laatee Waaqayyo qobaa kee baatee lafa onaa wayi dhaqi yoo siin jedhe gaafa hidhattee achi buufattu Waaqayyo toloota baay'ee gara keetti erga namoota baay'ee gara keetti erga eenyu akka ta'e beeku ji'a kanaa qabdee hojii wayi shiifti goote milkoofta dhiigalichaan si eebbiseera dhiiga Yesuusin mul'anni otoo dhiisisiniin jedhame hin dhiifamu amma fiita malee ni lammaffaa mul'anni maani beektu namni kam dhiisi yoo siin jedhe sin dhiisisu eenyu irraa adda bayyoo siin jedhe adda irraa mul'anni amali isaanii lammaffaa maani beektu halkanis guyyaas dura kee dhaabata dura kee gamoon ijaaraa yoo gatte gamoo dura kee dhaabata makiinaan bitaa yoo gatte makiinama dura kee dhaabata cherchi planting godha Waaqayyo
ayyaana kenna roget yeroo hunduma meegdaa churchi saba dura kee dhaabata garuun jiru foonii garuun jiru baajan garuun jiru nam mul'anni immoo otoon argiin arguudha waan ta'eedhaaf haleluuyaa jirtu warra akkasii sinitti mul'achaa kan jiru fuuldura kee dhaabachaa kan jiru sinni eebbisa yeroo gabaabaatti qulfii isaa baadhuu kootu dhiiga garaan ooraan baadhuu kootu dhiiga Yesuusin tokko kol jira baram homayyuun qabu garuu qulfii magaazana lakkaa bakka otoo makiinaa baay'ee bitee nagadu laalaa jira otoo nama baay'ee gargaaru laalaa jira kan ilaalaa jirtu sii mul'ata yeroo gabaabaatti tokko ol ka'ee amee jedhee adeemu yayyaa mee naa mul'ata gadaayyaa jedhee abbee naa mul'ata gadaayyaa noora sitti deddeebi'aa jira qobaa kee tokko amala mul'isatti immoo amala mul'ata yoo raftees waan sana dhufe dura kee dhaabata yoo teesses nan beekan yeroon 8 barad ergan gooftaatti deebi'e 8 yeroon qorame qormaata ministiriin afaan haaraa haasaa waa'ee waltajjii yaada sagalis kudhanis waa'ee tagaagilaa yaadan kilaasii ta'an afaan haaraa dirreen ko yeroo hunduma waltajjiidha dhufee argadheera as qabeer kabitaan mirgaa mana ormaa taate mana kee laalaa kan jettu si badhaaseera mee ilaalaan jira gadaayyaa nan qaqqabaa jedhaayyaa namni waan baay'ee haasaa nama abbaa mul'ataa irratti waan baay'ee kummee barabaraan sanumaa namicha gara Ugaandaa kana moo akkamiin waggaa darbe milkaa'e sana nagarre namicha albuuda qota namichi waggaa dheeraa albuuda qota durumaa qabee takkaa milkaa'e hin beeku hinuma qota hin milkaa'u gammoojjii bu'a baraa bu'a waan baay'ee godha hin barbaada baay'ee kan isin seenaa isaa keessaa xinno dubbiseedhaan kompaasiittiin albuuda barbaadan baatee dhaqee gaafarra kaa'u jiraa'eedha garuu yeroo dhaqee qotummoo hin jiru'eedha kompaasiin jiraa'eedha qotee ka'ee booddeemmoo hin jiru'eedha lakka guyyaan jira otuma jedhu guyyaa tokko hallayyeessee asii gadee qoteetu akka doolaara biyya Ameerikaatti biiliyoona meeqaan gurguree milkaa'e jedhi qoffoni jedhi qoti jedhi dhaabadhu ameen gattee fudhatta waa ta'a yeroo gabaabaatti tokko saba kana keessa caalee ameenaa gara kasaraasee sitti mul'annaan hojjedhu sitti deddeebi'a taa'uufas dhoowwata waaw bakka andaan akka naggaadee si godhatoo nagadan jalqabin ati milkoofta nam tokko ameenaa jedhu haala laaltee miti akkasumatti maal takkas godha nama kanaa siin jedhuga maaliif beektaa amala mul'ataati mul'ata ofii kee qabaannaan hojjetaa cimaadhaati hojjetaa amanamaadhaati dhagaa iddoo gurguddaa ga'u kan yaaddan magaazana guddaa wayiman isin gadhaa keessi kee giddii qabiin yoo lafarratti kaaree isaa dhabde waraqaa doostaa isa guddaa bitiiti kilaa isa sharashari kaa'e hin ta'a guyyaa tokko ameen hin gettanii dhugaa waaqayyoon ta'a kaaree mootummaa yoo si dhowwate dhagayi poostaa dastaa waraqaa isa guddaa bitiiti suura isaa kalaqii kaa'e fannisi manaa kee keessa hin ta'a guyyaa ta'e mul'ata dhagaa namoonni jajjaboon namoonni milkaa'oon namni karaa jalqabaa biyya Ameerikaa keessa bara 1914 mokkas namichi jalqaba makiinaa hojjetee jedhama bara jalqaba makiinaa waan jedhamu hin jiru addunyaa kanarra makiinaa pileenii miti makiinaa hojjechuun bari kan jiru garuu wanti jiru gommaa gaarii farda rakkisuun jira ture Ameerikaa keessa namichi immoo farda malee akkasumatti gommaan deemuu qaba jedhee yaade haadha manaa isaa wajjin walii galeetu gommaan gaarii malee deemuu qaba farda malee jedhee hojjete gaafa hojjetu namoonni akkas jedhan kun jinniidha jedhan maalidha seexana jinniidha jedhan akkamittiin gommaan farda malee deemaa jedhan gaafa inni fudhatee gadi ba'u naannootti gaafa haasaan namoonni maa ittiin galan beektu namicha jinnii qabuudhaan hindaa abbaa mul'ataa guddaa sodaateedha akka waggaa 3 ol manatti galee taa'eedha bakka fardi deemtu maal aggate beektu nama sibiila hojjete ina haati manaasaa daa'ee jabduudha seenaa sana irra gaafa dubbiftan hojjete abbaa mana waggaa 3 ol nama baqatee waan hundima baqatee manatti galee taa'e mul'ata dhaamsilaa farda malee gommaa deeme attamitti akkas godhe kun jinnii wayii qabaa biyya keenya keessa bahuu qabaa itti san sila namni mul'ataa yeroo tokko namaan galu waan ta'eef haati manaa jabduuma waaqayyo siif haa laatu ameen jedhaa
guyyaa tokko haati manaasa baay'ee aarte waggaa yartuu booddeedha. Manni maatii ishee mana isheerra baay'ee fagoodha. Akka kiiloomeetira hedduu deemama. Guyyaa tokko aarte hin shaakalti immoo gibbii keetti. Farda gommaa farda malee deemu. Gaaf tokko abbaa manaa ishee otoo inni ribaan ka'iin suuta jetteedha. Kaateetu gommaa farda malee deemu kaafattee gedha. Magaala Ameerikaa walakkaa kuttee baadiyaa mana maatii ishee dhatte. Namni hundumtuu gadi ba'ee isgoo abeet gudeedha. Qoy bakka jinnichi amma garagalcha. Baate malee galtu jedhanii eeganiidha. Isheen garuu dhattee nagaa galte. Nagaa galta dhiiga qaraanii oran ameen garaayyaat. Gaafa seenaa kana dubbise nan booyan. Waggaa 3 ol jedha abbaa manaa ishee manatti galee taa'e. Beekaan biyyaa yeroo sana Ameerikaan duraa kufee kan biraa biyya qabateera. Oduu dhaqee waajjira mootummaa gaafa galu namni akkasiin barbaadama. Hojii salphise. Fardiin dadhaba. Sibiilli dadhabu. Nuufi daa'idhaan. Har'a kan sinnibu addunyaarraa makiinaa jira jedhamu keessa makiinni keessa farda sibiilaan deemuutu Itoophiyaan galle mammaata Afrikaayyuu hin galle. Gatiin isaa wuddiidha. Istiin laa uummarraatti. Maal jechuuf ana qabeetu waan namicha haasa'u miti. Mul'anni haaraan gaafa gara kee dhufu aarsaa si kaffalchiisa. Dhiiga si tufsiisa. Haasofte ofumaa siin jedhu. Qumaara haasofti. Ijoollummaa takkas godha siin jedhu. Namti ittiin ariifatti siin jedhu. Giddiin qabiin amansiistee moota dhiiga qaraanii irraan. Mee harka kee darbadhutti ameen jedhi si'a lamaa. Dabalii ameen jedheeyyaa. Asuma yaasi mee harka bitaa mirga waa si eebbisu yeroo gabaabaatti. Manaa si fudhatee kan bahu. As qabe harka bitaa mirga hafuura addaa gara kee abboomeera dhiiga qaraanii irraan. Abboomeera. Namni hojjetaa cimaan hojjetaa amanamaan inni lammaffaan amalli isaa maal gaafa jettanii xumureera yaaddina. Ni lammaffaan nama yeroo isaa irratti hojjetudha. Yeroo irratti dammaqee hojjeta. Yeroon kun yeroo akkamiiti? Maal hojjechuun qaba? Maal gochuun qaba? Maaltu irraa eegama? Yeroo keenya hin beeknu taanaan dadhabaa taana. Na wajjin taa xumureera. Qolaasaa isa boqonnaa 4 lakkoofsa 5 kutaa yeroon hundumaa dhageessan. Yeroo siniif kenname tootin dabarsi maal godhaa hojjedha. Toon dabarsi hin darba yeroon kun. Yeroo kana malee yeroon kan biraan tokkoon dhufa na dhagaa. Dargaggoonni waggaa 30 waggaa 40 amma maat hojiin hojjan hojiitti hin galle na dhagaa bari tokkoon dhufa. Maqaamni lallabaa maayidha boqonnaa 12 meesni dubbisu macaafa lallabaa boqonnaa 12 akka jedhu maqaamni lallabaa baraati guyyoonni nattiin tolaan jettu sun otoon dhufiin jedha. Bara dargaggummaa keetti maal godhi jedha. Uumaa kee yaadadhu. Mee dubbadhaa. Uumaa kee maal godhi yaadadhu. Mee nama si bukkeen qabaati. Bara kana malee barri kan biraan jira jedhaani. Fayyaa ammaa malee jedha. Yeroon dadhabdu jiraati jedhaani. Hojjedhu jedhaani. Qabaaraa isaa ka hojjedhu jedhaani. Yoo aare haa aaru hojjedhu jedhaani. Hojjechuu qabda jedhaani. As qabee hojiin si eebbiseera maqaa Yesuusiin. Hafuura hojiidhaan si eebbiseera dhiigolichaan. Yeroo ofirratti dammaqanii hojjechuun fedhatoon taane dirqaman akka jedha dhagaa lallaba boqonnaa 12 akka jedha. Barri amaan utuu hin dhufiin waggoon ati anattiin tolan ittiin jettu sotoon dhiyaatiin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu. Aduun ifni jiini urjiinis utuu hin dukkanaa'in bokkaan booddeedhaanis duumessi utuu hin dhufiin uumaa kee yaadadhu. Yeroo sanatti harki kee warri si eegaa turan miilli kee warri ciccimoonis hin oollatu. Maal kee harki kee miilli kee maal ta'u hin oollatu. Warri kun warra dhattiin gaarabaat warra dhattiin agaabaat harki kee miilli kee maal ta'u jedha. Maal ta'u jedha hin oollatu jedha. Ilkaan kee waan muraasaatiif nyaachuu hin dadhabu. Iji kee inni ilaalaa ture inni mimmisaa. Yommus gurri kee lamaan dhaga'uu hin dadhabu. Ilkaan keetiin yommuu waan nyaattus sagaleen isaanii dhaga'amu. Namoonni yeroo simbiraa wacuutti hin ka'u sagalee faarfannaa isaanii garuu sitti dhaga'amu. Yommus ati irraan olee adeemuu karaa irratti wanta sitti bu'us hin sodaatta. Rifeensi mataa kee irrattis akka daraaraa mataa bokkeen ta'a. Carroon kee akka kan kuruphisaa hin dadacha. Kajeellaan kee sin adooda. Kana booddee iddoo boqonnaa bara baraa hin haqxa. Warri siif boo'an karaa irra asiif achi yaa'u. Kanaafis bu'aa dhagna keetii keessaa wanti ati fo'aa meetii irraa hojjetame utuu hin citiin inni akka harkee warqee irraa hojjetames utuu hin cabiin wanti akka gomboo
burqaa bishaanis biratti utuu hin urraa'in inni akka geengoo ittiin bishaan boollaa waraabanis utuu hin cabiin uumaa kee yaadadhu jedha. Harki kee miilli kee warri ittiin gaarabaat maal otoon ta'in otoon hollatiin yeroo ilkaan kee nyaata nyaatu immoo otoon callisiin sagalee toon dhageessisiin maal godhi amma hojjedhuudhaan karaa biraa. Yaada uumaa kee jechuun maal jechuudha? Maaliif akka Waaqayyo si fide? Dargaggootaan jedhama hundumaaf ta'a ergaan kun hin dhufa dhagaa mammaaksa tokko jira. Qalbiin galgala dhufa humni ganama dhumaadhaan. Yeroo kana yeroo fiiguu qabnudha. Hojii hafuuraa yoo ta'u hojii foonii na dhagaa jirtu hojjechuun dirqamadha. Amma garuu yeroo ati hojjechuu qabdu yeroo kee waan ta'eedhaaf hin teessa yoo ta'e guyyoota ati boriftaan way anaa jettuun dhufa. Way ijoollee kana, way haadha manaa kana, way abbaa manaa kana, way mana kiraa kana amma yoomiitti miillaan deema way anaa guyyaa ati gattuun dhufa. Har'a hojjedhu si jaallata gooftaan ameen jedha. Baay'ee si jaallata Waaqayyo mee ameen jedha afaanii baasee. Har'a hojjedhu. Har am na dhagartu amma umurii kana tol kaawwachuu bari umurii kana toggachuu bari hojii hafuuraa isaa ta'u hojii foonii ammuma qabi as qabi qabaasi qabeerraa garuu si'ii keera dhiiga galaani warraan si'ii keera maqaa Yesuusin mee warri gammadaa jirtan nan hojjedha jedha nan milkaa'aa jedha namoonni baay'een amman gadduna amma daawwi umurii kanatti waggaa 20 waggaa 30 kana gidduutti biddeen caabataa walakkaa nyaatte itti fuftaa'oo ittan fufaan ameen jedha bakka waan kana booddee maal akka jiru waan hin beekuuf dhuguma yaada namummaan gaafaasaan sirriidha yeroon kun yeroo akkasiiti waan ta'eef akka tan tajaajilan gaafa maayikiin dhabu maayikii malee dhaabadhee gaafa tajaajilu aaraa miti gammadaadha garuu hubee dhabuun amantoota sana aarsa yeroo baay'ee migachuu didee ta'uu didee gaafa gagallatu dhugaan sittaasaa gaddaa toon ta'in gammadaa duubatti toon ta'e fuulduratti yaadaan hojjedhaan. Yeroo tokko tokko humna qabnutti hin fayyadamu dandeettii qabnutti. Amma namoota baay'ee baadiyyaa biyya kanaa deemee argeera yeroo baay'ee kadhataafis bahee. Laga biyya kanaa baay'eensa maasii keessa bishaantu yaa'a garuu nam tokko maasii keessa dinnicha dhaabu abbaa qabdi. Dargaggeessi baay'een magaalaan boqessa lafa dhiitaa oola. Maasii isaanii keessa garuu bishaantu yaa'a akka dhaaba Eden. Inni garuu asiitti ammummatee fuulii gala oola sirraa dheera maqaa Yesuusiin. Ara ameen jedha afaanii baasaati. Abbootiin ta'e na gargaara dargaggoonni macheem aaraa jiru waan ta'eef. Abboonni na gargaara darraa Waaqayyo. Isa dhugaa Waaqayyo baay'een dinqisiifadhan. Biyya kana Waaqayyo akka ajaa'ibaatti eebbisa. Biyya kana keessatti bunni akka ta'u beektu. Bunni akka ajaa'ibaatti ta'a. Akka ajaa'ibaatti. Otoo eektara tokko irra dhaabdee waggaatti nama taatati. Bunni biyya kanaan dachaa naqata. Yoo gibbii kana keessatti ilaali. Garuu maanni beektu nuun banamne. Arraa qabeessi ibaneera dhiiga garaan oorraan. As qabi ilaa furri Waaqayyo dhugaanaa ba'a. Nama 17 onni haaraan keessa kaanaan jedha Waaqayyoos. Onni haaraan keessa kaa'edha Waaqayyo laa. Simadhuu ba'i dhiiga garaan oorraan. Meenan ka'a jedhaayyaa. Waaqayyo jedhaayyaa. Nawajjin ka'ee waan haaraa godha jedha. Mi'as qabisi eebbiseera humna dhiiga Yesuusiin biyya kanaadhaaf waldaa Itoophiyaadhaaf kiristaana jabaa keessaa namni hangafa ta'u si'aa ta'u dhiiga jechaan si'aa ta'eeyya. Hojii malee dhaga'i sitti immoo naannoo keetti illee kabajamtooti. Seeres taa'u jedha. Nan beekan. Dirree tajaajila duratti walgahii gaafate eenyu sagal qaba sitti naasaa miidiyaatiin dhaga'uu danda'a barumsaan namni ta'e. Waltajjii irra gaafate akkaataa itti kaleessa eengada reeshoo walii qabnu nu teessisu. Yaala firaa sodaa malee naasaa. Reeshoo keenyaan ekeleen nama akkamiiti siin jedhu bara. Teessoo gaafa nuu kennan. Safara keetti naannoo keetti abbaa manaatti itti heerumtu bora haadha manaa itti fuutu bora heerumtees kan jirtu gaa'ela dhaabdee kan jirtu na dhaga'i. Akkaataan hojii kee si kabajas si tuffachiisa sin dagaati. Careless godha. Qirxama fakkaachuu danda'e bifti kee. Haasaa malee hojii hin danda'u siin lafa si kaa'u. Bara keetti garuu laphee dhiibdee jiraachuudhaaf gooftaa kees kabajjee kabaja barbaadde hojii kee kabaje hojjedhu. Gooftaan bara kee haa eebbisu. Ameen jedha afaanii baasaa.
hojjetaa cimaan yookaan hojjetaa amanamaan inni sadaffaan ogummaatiin hojjeta. Ogummaadhaan. Fakkeenya boqonnaa lakkoofsa jamaa'idha. Aqiitii mixii ilaali jedha. Ati namicha dhibaana namee dhaqiitii eenyuun ilaali jedha. Mixii ilaali. Mixiin jedha mootiin qabdu dura buutuun qabdu jedha. Garuu jedha isheen jedha waan ganna nyaattu buna kaawwatti jedha. Mixii ilaalaa jaajaa fakkeenya. Mixiin mootiin qabdu dura buutuun qabdu eegduun qabdu garuu jedha waan ganna nyaattu buna kaawwatti jedha. Yeroo makarri walittiin qabattiin kaawwatti. Mee mixii ilaala sinumtiyyuu. Mixii yoo ilaaltan amma ganna abbaa barbaadeen rakkata malee mixii mana kee rakkattu. Mana kee jalatti muka jalatti gayaa lafaa jalatti holqa tolfattee maal gooti walitti qabatti. Kan eenyu kanuma koo kanuma kee. Maal waan beektuudhaaf ogeettii waan taateedhaaf. Ganni immoo waqtii hojiif ta'u miti. Deemsaaf hin migatuuf. Kanaaf inni otoo hin dadhabiin otoo hin jooriin yeroo kanatti maal ta'uun qabaadha. Aara galfadhee yeroo nyaachuu qabutti yeroon fiiguu danda'uun fiiggadhaadha. Ammadhaam yeroon keeti. Amma fiiguu qabda. Amma barachuu qabda. Amma. Mee nama si mukkeen jabeessa naasisa. Amma yeroon kee jedhaani. Darbuuf jechaa jira jedhaani. Dammaqii jedhaani. Ogeessa ta'ii jedhaani. Ogeessa ta'a. Ogeessi nama wajjin akkatti bulu beeka. Ogeessi akkamitti akka nama qabatu beeka. Sadhuma isinii kan jedhama maqaa Yesuusiin. Afur ogummaa mana keessa naa galu. Qabaar kabitaa mirgaa. Afur ogummaa mana keessa naa galu dhiigalechaan. Yoo ogeessan taane garuu bara jiraannutti waggoota jiraannu keetti maal taana dadhabaa taana. Ogeessi nama caamni lallabaa. Yeroo eeggatus beeka waan eeggatus beeka. Ogeessi yeroos beeka. Yeroo eeggatus beeka waan eeggatus beeka. Yoo ogeessa taane. Na dhagaa amma ji'a walaa keessa darbineerra. Ji'a 8ffaa keessa gallee jirra 2017. Maal hojjettan ammaatti? Maayidha beektu sagalee waaqayyo keessa. Efesoon keetti maayidha? Namni maatii isaan gammachiifne inni gooftii ganuu taateedha. Gooftaa Yesuusin ganuu taateedha. Maatichi harka isaa waan jiruuf. Hojjettee buutee baatee ta'uu yoo dide takka taa'ii yaadi. Kana kan godhu immoo ogeessadha. Tokko garuu ta'es ta'uu baates ittuma dhiibbee deema. Jireenya addunyaa kanaa immoo ogummaatiin mo'ama. Ogummaan kiristaanotaa immoo Kiristoosidha. Ameen jedhaa. Fakkeenya 31 lakkoofsa 10 amma 37 dubbisaa dhaqaatii. Dubartii tokko haasachitti. Haadha manaa isaaf taatuedha. Sagalee Waaqaa kanatti. Haadha manaa mana ishee qabuu dandeessu eenyutu argataadha. Haadha manaa ogeettiin jedha kutaan sun waa'ee bal'aasaa ani waan beekaa dabadhenne. Haati manaa ogeettiin jedha. Isheen jedha yeroo hundumaa mana isheetiin maal gooti jedha. Wanta gaarii hojjetti jedha. Halkan jedha mana ishee keessaa ibsaan hin dhaamu jedha. Harka ishee irraa immoo fo'aan jirbiittiin fo'an harka ishee irraan bu'u jedha. Isheen jedha hojii hojjettu malee buddeena nyaattu jedha. Hojjettoonni mana ishee keessaa tokkoyyuu maal hin ta'an jedha hin rakkatan jedha. Ogeettii waan taateef. Dubartii mana ishee qabuu dandeessu eenyutu argataa jedha. Solomoon taasaa jecha kana. Qabaa jireenyaa beekuu qabna. Namu baay'ee isaa kutaan sun isheen jedha naggaadota biyya garaagaraa wajjin hidhata waan qabduudhaa fi sabbata isheetti nagadatti jedha. Ijoolleen mana ishee keessaa maatiin ishee hundumtuu immoo jedha uffata gatii jabeessa qunqee talbaarraa kan dhaame uffatu jedha. Otoo hojjettanii mee dhugaa sittaasaan hiyyummaan qabiyyee kee kaartaa kee miti cabsitee baata. Otoo hojjettee mee manni kiraa laayisensii kee miti diiggattee baata. Har'aa qabee firoojii si eebbiseera dhiiga qaraanii warraa. Fiigati harka si qaba gooftaan. Kaayati hin milkoofta. Har'a siin kadha maqaa Yesuusiin. Nammotoon sagalee kana dubbadhu garaan keessa gubachaa jiru aara galfata yeroo gabaabaatti. Aara galfata yeroo gabaabaatti. Anoon dhiibne hin illee kan jettala sii bari'a yeroo gabaabaatti. Waaw namoota akkasii dhaga'an jira. Sii bari'a yeroo gabaabaatti dhiigolichaan. Sii bari'a dhiiga Yesuusiin.